Gudi. Samoona kana jechuudha xiqqoo waan asifachi beellamaaf Anaa fi jedhee Sayidoon asifachi deddeematu waliifnee jira. sooshaal miidiyaa keessa deemee Nikaa raawwatee keenya wantoota jiru argaatii hin jiru. kunnee jirra, Akka adda carraa ta'e baasnee har'a jirra. morooba Anaa fi jira Sayidoon waldaan adda deema baanee jedhee jira. erga uffadheetii ka'ee karroo bee raawwatee na dhorke jechuudha. Achi wantani miidiyaarra dhaqee yuutuubii keessa gaggalee ilaalaa waanuma ajaa'ibaa jira jechuudha. Waanuma ajaa'ibaa jira. Isa dhugaa dubbachuudhaaf hinde dhuguma ta'e moo dubbiin akkaminaaf hin galleen? Dubbiin dhugaadhuma ta'e Sayidoon dhuguma fuudhee jechuudha haadha manaa sadaffaa. Moo intalli Arabittiin kuneessaa dhuftee raawwattee Sayidoo faana suuraa ka'anii maal akka aadaa biyya sanaatti fuudhame? Hinde ayyuun immoo nikaa walirraa buusnee jirraa maal. Gudiidhuma jira bar dhugaa waaqa gudiidhuma jira. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaa keessanii. Nagaa kooti galata rabbii baga nagaa taatan hundi keessan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa akka carraa ta'ee waan roobni roobeef sagantaa deemuu hin dandeenye naannoolee jechuudha. Ijoolleen koo illee akkamitti hin deemneedhaan roommaatee jiran jechuudha. Afurraan isaan gadi baasee giddiidha. Sagantaan sa'aatii 4tti jalqaba. Roobni immoo roobaa jira amma immoo sa'aatii 5 fi wayi ta'eetii jira jechuudha. Yeroo kanatti 5 fi roobii waan akkasii ta'eera. Sababa kana ta'eef deemuu hin dandeenye mana noolee jechuudha. Erga uffadhee ka'e dhugaa dhidhiqadhee uffadhee ergan ka'e bakka roobnan dhiisne. Amma zim jedhee oduman ta'aa jiru nasiifachi deddeeminanii naala waan haaratu jira jechuudha. Waan haaratu jira waan haaratu. Annaa ayyuun immoo sarpiraayiziidha kan isheen nuun jettee gaa akkuma isheen jetteeyyuu gaa Sayidoodhaan walii kudhanatti fakkaate nikaa walirraa buusnee irra jechaa jirti. Egaa hundi keessan dhaggeeffattanii jirtu akkas guyyaa 3-4 wayii bulee natti fakkaata viidiyoon ishee kuni. Akkuma beekamu naakaan rifeensa isheetti jaaba godhatteeti kan isheen dhufaatii jirtu. Gara tiiktookii irratti illee yoo jaaba ofirraa lafa keessee gaafa YouTube irratti waraabdu takka jalqabaa kaasee haga ammaatti yoo argitan jechuudha. Jaaba ishee lafa keessee hin beektu jaaba maratteeti jechuudha kan isheen dhuftu. Haa ta'u malee viidiyoo isa dhumaa kanarratti egaa waan jiru hundumaa dubbattee jaaba ishee lafa keesseeti jechuudha kan isheen dhufte rifeensa ishee qullaadha jechuudha. Akkasumas wayyaanis immoo irratti waan dubbatte wayii dhageetiin hin jira. Atikaa waan biraa eenyuudhaan kanatti qabatteetii dhufuudha jettu. Sayidoodhaan ala kan jettu dubbataatii turte. Haa ta'u malee immoo gara biraarratti gaafan argu Sayidoon dubartittii wayii wajjiniin intala Araba faana jechuudha. Suuraan godhamee akkasiin argeetiin hin jira jechuudha. Sayidoon Sumayyaanis dubbatteetitti Sayidoon cidharra ture waan akkasii kan jedhu. Kanaaf gara Yamaniitti deddeebi'arree kana durarree kan jedhamu akkasuma ayyuun illee immoo fedhii koo malee haadha manaa sadaffaan irratti fuudhe kan jettudha kan isheen dubbataateertu dubbiin jajjabaatateerti jechuudha. Yaa waan qaldiidha yoo jennu wanti hundinuu dhugaa ta'aa dhufe natti fakkaata gaafa ilaallu sama dhugaa dubbachuudhaaf akkasisiniin jedhaa dhugaa baay'ee tokko na ajaa'ibsiifadhee dubbiin kun dhugaadhuma taananii. Sayidoon bakka hanamuun beeku. Abidda wayii keessa isaa jira natti fakkaata. Akkam osoo namni haadha manaa jalqabaa faana iyyuu osoo hin jiraatin kan lammaffaa faana iyyuu osoo hin jiraatin sadaffaa fuudhuu deemuu jechuun nama beeku baay'ee waan ulfaatudha. So egaa ayyuun immoo akka nikaa walirraa buusanitti kan dubbattu Sumayyaan nagaa ammaatitti garuu nikaa isaatiin akka jirtuttidha kan isheen dubbataa jirtu nikaa isaanii akka walirraa hin bu'inidha. Garuu dubbiin isaa baay'ee ulfaataadha noon beekonni. Ani murteessuu hin danda'u maaliif ofii kooti fuuyyuu kanneen keessa jiru adeemi karaadhaan irratti deemaa jiru kun karaadhuma isaan keessa jiran kana waan ta'eef waan kana waan sana jedhee raawwadhee wanti murteessu tokko illee hin jiru jechuudha. Akkuma beekamu illee beellama guyyaa boruu qaba jechuudha. Yaa abbaan manaa gara seeraatiin jalqabeetii jira jechuudha. Qabeenya koon barbaada jedhee gara seeraatiin gaafateetii jira. Kanaafiyyuu beellama jalqaba deemeen jira jechuudha. Guyyaaleen gaddaa'ii ragaa qopheeffadhaa. Haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu keessanii ragaa qopheeffadhaa jedhaniini
Ani immoo hin kaanne abbaa manaa koo miti sin jenneeni ani abbaa manaadhuma kootiin jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu maaliif kaaduun qabu ilmoon qaba lafa kan jiran hin jiru garaa kan jiru jira. Sababa kana ta'eefuu kaaduun hin danda'amu waan ta'eef egaa gara seeratti na dhiyeessitee jira jechuudha. Haa ta'u malee beellama tokko guyyaa dheengaddaa dhaqnee jirra. Torbee tokko waan akkasii natti fakkaata beellamni. Kan darbe jechuudha torbee guutuu natti fakkaata ammas immoo guyyaa 15tti jechuudha kan isaan deebisanii nuu qabanii gaafa guyyaa 15 beellama qaba jechuudha malleedha. Innaa sababa kana ta'eefuu waan jiru hundumaan iyyuu immoo egaa ilaallaa. Egaa eddasii immoo jarri immoo gara jaarsatti gad deebisuudhaan jechuudha kan jechaati jiranii isaan kan keenya. Ani jarri isaan kun urfuma irratti walii kanii urfuma irratti wal fuudhani. Ani yeroo tokko gizeen ilaalu isuma dhugaa dubbachuudhaaf nagarrame jechuudha dubbiin gar sooshaal miidiyaa irratti gaafa ebelu wal fuudhee ebelu walii kee gaafa jedhanii waanuma qallaalii wayii natti fakkaata jechuudha isuma dhugaa dubbachuuf. Garuu immoo gaafan wanticha sana keessatti dhaqee keessa galee gaafan argee jedhu wanticha akka qallaalii hin taane natti mul'ataa jira argaatiin hin jira jechuudha. Sababni isaa namni tokko gara seeratiin iyyuu deeme seerumaan iyyuu nikaan keenya yookiin immoo samaanaan keenya haacetu gaafa jedhame seerri samaanaa namarraa nikaan kutu jechuudha. Seerri samaanaan tarsaasu ganaa jaarsatti gadi deebisee raawwatee jaarsi taa'ee jaarsa irratti jechuudha kan namni haati manaaf abbaa manaa tokko wal hiiku jechuudha. Malee achitti seerri addaan nama ni gochuudha. Amma akkasii warra seerotirraa abbootii seerarraa gaggaafadhee gaafan jedhu seerri jaarsatti gadi deebisaa jedhan jechuudha abbootiin seeraa. Garuu gammaatti nuti iddoo sana hin geenye ganaadha. Jalqaba waamicha jalqabaa qofadha. Waamichi lammaffaa immoo gaafa guyyaa 15ti. Gaafa sana maal akka isaan nuun jedhan kan beeknu isaan immoo waraqaa haadha manaaf abbaa manaa ta'uu keessanii waraqaa ragaa fidadhaadha jedhaniini isatu dhiyeeffatu qaba ani hin kaanne waan ta'eef jechuudha. Waraqaa samaanaa sana hin fidata akkasuma immoo isumatti aanseeyyuu daa'imtiyyuu waraqaa ragaadha jechuudha. Sababa kana ta'eefuu kaaduun hin danda'amu oduma waraqata sanayyuu dhabeeyyuu abbaa manaaf haadha manaa ta'uun keenya waan shakkisiisuun qabu daa'imti kun ilaalamuu dandeessi warri lafa jiran jechuudha. Ijoolleen dhiigni ijoollee ilaalamuu danda'a. Sababa kanarraan kan ka'eefu waan haga kana isaa sodaachisu miti fidachuu danda'a jechuudha. So fidatullee immoo qabeenya irratti jechuudha amma kan wanti dubbatamu. Isa kana hunduma isaayyuu ittuma deematii jirra. Ani ammoo warri sooshaal miidiyaa irratti dhufanii ebelu wal hiike, ebelu wal fuudhe, ebelu ni kaasaa tarsaafate, ebelu samaanaa isaa maalii godhate gaafa jedhani diraamaa wayii natti fakkaachuudha qannaa tokko. Maaliifin wanta keessatti ati of ilaalaa jirtuu fi wanti lafarra jiruu fi wanti sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtu tokko miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee garaagarummaa qaba. So kanaafiyyuu Saidoon akkamitti akka inni nikaayyuu irraa hiike hin beeku. Nikaan keenya walirraa hiikateera jetteetti akkamittiin akka isaan hiikatan seera kamiin akka isaan hiikatan jaarsa kamiin akka isaan nikaa sun cite. Egaa garuu akka seera immoo amantaa isaaniititti yookiin sheeka bira dhaqanii sheeka biratti nikaa sana buusisuu danda'u. Beekamu kan nuti hin beeknu jechuudha. Haala kamiin akkamitti akka isaan nikaa isaanii walirraa buusanii maleedha. Nikaa buufadheedhaan ani isheen dubbataatee turte. So kuni waan baay'ee tokko nama dhihuudhaan isiniin jira kabajamtoota hordoftoota tokko. Maal wanta ati keessa jirtu tokko keessa ati jirtu tokko yoo namni tokko dubbatu hayi kan kiyya sun akkamitti akkana ta'e sababa maaliitii fi wanti kun akkamitti gargar ta'uu danda'e jettee raawwattee gaafisitti taa'abeetta. So kanaafiyyuu kanatti qoggaaminatti ta'ee ture. Walaakin jechuudha haa ta'us hin ta'inis Saidoon isaadha mana biraa sadaffaa dhuguma yoo fuudhe anoon beeku garabbii qalbiitti isaa deebisu osoo ilmoo isaa isee sanaa adda irraa adda bahee osoo itti deebi'ee ilmoo isaa sana hin argin osoo haadha manaa isaa jalqabaatiin furmaata tokko waliin hin argatin yookiin immoo haadha manaa isaa jalqabaa sana nikaadhuma isaarree irraa hin buufatin ilmoodhuma isaarree seera tokko hin qabsiifatin amma immoo baasaayyuu deebisee haadha manaa biraa araba fuudhe yoo jedhamu waan baay'ee tokko ishee midhasii waan ulfaatusi. So yaada kam akkamitti akka inni yaadee kana godhe egaa isatu beeka nuti wanti beeknu tokko hin jiru.
Kanaafiyyuu ayyuu Sumayyaa abshiruu dhugaan keessan hin baddu yaa ayyuun ni qaabuuseetti.